Namtichi wayitu jira Amiin Karraar jedhama. Namtichi kun artistiidha, yaani filmii dalagaa akkasuma qophii televiizoonaallee qopheessa. Osoo hin beekamin dura hojii akka ajaa'ibaatis soqa. Waan ammaan isin himu kana ammoo isatu afaan isaatiin yaani kan maxxii godhanii fi interview godhanii fi ofii isaatii haasee viidiyoon isaa YouTube irra jira. Amiin Karraar jedhaatii soqa. Suuraa isaa sin agarsiisa gara dhumaatitti. Almuhim namtichi kun akkana jedhe. Ani osoo hojii hin argatin dura yaani hojii argachuudhaaf baay'ee olii gadi fiiga jedha. San booda gaaf tokko hiriyoota tiyyata duraanii yaadadhee kun hojii argatee yaani akkasiin jedhamtire. San booda mana keessa osoo ciisaa jiru na dabbaree maaliif naannoo wahiitu jira jedhe shaari'a al-wuxuush jedhaniin jedhe. Naannoo san deemee yaadannoo hiriyoota kiyya akka duraanii maa hin finne jarri duraan maal godhan naannoo kana wayita dhaqan motorsaayikilii isaanii yaabbatanii safarri sun baay'ee nama sodaachisa dukkana wayiiti naannoo san bira wayita garuu jedhe wayita geennu jedhe motora keenya hiliidhaan kaasnee wayita achiin taroo ennuu jennee iyyaa deemne jedhe maaliif waan kana hadha hiyyaanii irra deebi'ee hin goone maadaam hiriyoota tiyya yaade يعني يادنو سفر سنين اللي حافظ جدي متروكي كبردي ديم جدي سفر سندك وراب سفر سن موجود هوسبيتال قداتو جرا بكتي ريف تريكاني أكسوما نمني توكو يعني مالي فكدو يو بيكور بعدين أتشفيدني يعني كلاني بيكن أتشت اللي ديك أمي بهايتشو المهم هوسبيتال اللي سنة جرا جدي سنبودا يرول إيرافين دين جدي يعني توري سفر سن كذا كوري متروكي كبردي لك جدي سفر سن ويتلوكو أكسوما تدوكنا جدي suuta jedheetuma motora kiyya qabadhee keessa wayita deemuuf ta'u iyyuu hin danda'u jedhe amma lubbuun adda kiyya sodaannatti dhaga erga qixxee seena jedhe hin sodaadhe jedhe san booda suutuma jedhee oofa jedhe laakiin sagalee wahii dhagahe jedhe waatu na duubaan deema jedhe yoo garagalu homaa hin jiru jaliseetumaan deema motora kiyya ammallee waan fiigu wahii dhagaa jedhe dafee motora wayita dhaabee ilaalu homaa wanni tokko hin jiru Allah maal inni kun jedhe المهم متروكي أوفات من أسمع ديمو بكتة هوسبيتالا كان بيرا جهجرة بلبل هوسبيتالا بيرا مو مكينة وهي تجرجة وان ندوب فيه وكان لالو بربادة جل بيكو بربادة مالك كته لكن ويتاني قالوا أرجاني هنجرو سنبود متروكي كبدي مكينة تنبيرا فمالي في مكينة كيسان أرجوني بربادة كوان ندوب جلو كان جل سنبود ديمي مكينة تنبيرا ويتجاو جل جزازة كيسا وان ندوب فيه وكان أرجو بربادة جل ويتانجوزازا لالو وني حق ويجو توكو هرك إساكا سيكرتي كنرنا أوه ده جد دفي غرقل جد ويتغرقلو حق نياتي قوفو أي كيسا نده بكتيتنا حقار آدي تملكتا سنين كوا أس نده جد ويتنين أو لفتي كوفي haga gaggabu hin gaggabe jedhe sanbooda akkuma ta'e shunquu qadhee hospitaala kana seene jedhe wardiyaa wahiitu bira jira dhiiga kii akkana qabdhiini fuula kii irra yaa'ee jira abboona gargaarii ol na seensisii maali jedhan jedhe wardiyaan kun akkanuma na laal jedhe calliseen dubbatu abboona gargaarii maali jedhe wanta kan dubbatu jedhe wardiyaan kun sanbooda hospitaalli kun jedhe siibni isaa dheera jedhe siiba kana keessa deemee doktora wahiititti dhufe sanbooda doktorri sun dafee na ciibsee bakkiteen na dhahame sun jedhe haga yaani baay'ee keessa dhooqa jedhe yaani baay'ee baname jedhe sanbooda marfee na waraananii na hodhanii sanbooda sa'a lama sadii achi taa'ee gara mana kiyyaatitti gale jedha sanbooda erga gale booda warri maal taati jennaan akkana ta'ee maaliif achi dheexee naannoo sanaan jedhani warri sanbooda guyyoota muraasa booda obboleessa kiyya guddaa qabadhee deeme maqaan isaa inni okkateen beeku dagadhee almuhim intervirra jira obboleessa kiyya qabadhee deeme jette sanbooda gaazexanyittiin akkana jetteen maal gootanii deemtanii lamuu dhahamuuf deemta jenna lakki maal akkana dhahe beekuudhaaf jechaa deemne jedheen أيوة طيب مالتو أمامي جتين غازتنيتي سنبود وبلسكي قبل ديمنا جري لكن ويتاتشي كأنه وصو ديبو وبان جنة يعني جري هوسبيتالي أني قيوتا مراسة كيس سينة اتيالا ميكون مكو قدا وهيتو درت يعني درت بكلي جرا بل إسا أشجع ميجرا يعني وقوتا إيراد أفوان شوفها مفكاتا سنبود وبلسكي نرالي maal jettee jedhe hospitaala kana keessatti yaalame naan jedhe hospitaala kana keessatti yaalame jedheen inta nagaa qabda naan jedhe wallahi hospitaala kana keessatti yaalame jedhe sanbooda deemnee nama naannoo san jiru jedhe gaafanne akkam maal hospitaalli kun maal jenna abboorga cufame waggaa 20 naan jedhan jedhe
yeroo kana jedhe ani sodaachuu jalqabe obboleessi kee ammoo waanuma dubbatu wallaalee dhaabateetumaan hafe obboleessisi. طيب دكتورتين أكل جتين بل برا كم جرى جتين مو كوجدا وهي تجرى يرود رافق شوف مهم بيسا جدين سنبود دكتورتين أكل جتين طيب أتكلي هسبيتال كان سيني أشي عالمي به جتا أكملت هسبيتال سنسين ودندتي كسره هو مالي جتة قافتين سنبود أكل جدين كان أنا اللي أكون ولا لدي أتلي أم كنو هم بيتو جده أمريكي يقولوا أكجافة دهم الراحة جهرات التوان جافة سنة ليسن بيكو بربادة hospitaala san keessatti ammoo akkamitti akka seenee yaalame haga har'aatti wanni beeku hin jiru jedhee bakkitee dhahamisan itti agarsiisa haga har'aatti milikanni sun mataa isaa irra jira amma inni baay'ee nama beekamaadha yani nama filmii ajaa'ibaa dalagu jechuudha inna wanni isa dhahe sun maal akka ta'e yani seenaa isaa dhageetteerta wanni sun maal akka ta'e jette maal ta'e maali wanni sun jette yaadda osoo bakka isaa kataatu ta'e ammoo maal goota sin jechuu barbaada suuraan isaa kana fakkaata waan daawwattaniif galatooma seenaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf oola.